السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني هوردفتوتا في كبجمتوتا سني موتي سرجرت نجا كيسن. الحمد لله قالت ربي أنا نجا كنت سنين جاء هوردفتوتا في كبجمتوتا كيا هرجت جدا سينا توكو سنين تهي ما فنان في جدا سمان دامو غورس اللينك أبى جدا isin caala beekii osoo hin ta'in hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa bakka gorsaa kanatti jechuudha namni waanuma beekurraa walii qoodaa jechuudha kanumaa fi waanuma beekurraa isinii qoodaa jechuudha akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa innaa jechuudha amma jechuudha seenaa tokko isinitti dubbadhaa jechuudha intala takkaafi jechuudha mucaa tokko haati isaanii irraa duute jechuudha haati isaanii innaa irraa duutu jechuudha isaan lamaan walitti hafanii jechuudha abbaan dammoo jaartii biraa fuudhee jechuudha jaartii biraa naa fuudhu kana jaartiin biraatuun jechuudha baay'ee ijoollee tana makaraa argisiistii ture jechuudha fakkeenyaaf asumaan jechuudha warri dubartoota jechuudha nama jaartii nama ijoollee qabutti hin heeruminaa yoo itti heerumtan immoo jechuudha yoo itti heerumtan jaalattanii ijoollee sanillee jaaladha maaliif dubartima akka keessanii san turraa du'e yookiin dubartuma akka keessanii san turraa deeme jechuudha keessayyuu wallaahi jechuudha keessayyuu du'a jechuudha ijoollee haati irraa duute ijoollee teessan caalaa jabeessa teessan caalaa jechuudha rabbiin boru irraa sin gaafata ruuhii jechuudha haadha isaanii fuute tuni boru jechuudha ijoollee teessanirraa isinillee fuudhuu dandeessi jechuudha yoo ijoollee sanii seeraan hin qabanne ta'e ittiin heeruminaa jechuudha yoo ilaalcha hin qabaanneef ilaalcha gaarii ta'e tokko hin qabaanneef ta'e ittiin heeruminaa jechuudha tokkoffaa hin heeruminaa dhiisaa qabeenya yoo ta'e qabeenya fixeensa ganamaati hojjettee argachuu dandeessaati qabeenya namaatiin miti jechuudha qabeenya namni tokko qabeenya laaletti bakka abootuman taanetti galaa jechuudha qabeenyi fixeensa ganamaati hin badaa qabeenya itti ilaaltee itti galte sun jechuudha baduu danda'a boru ganama hiyyoomuu dandeessa jechuudha kanaafuu ilmoo du'aa jechuudha warri shamarranii ilmoo du'aa sirriitti jabeessaa sirriitti jechuudha itti seentan taanaan garuu dura itti seeninaa malee jechuudha innaa kanaafuu jechuudha ijoollee lamaan tana jechuudha haati biddeenatuun baay'ee rakkistii ture abbaanis jechuudha hin jiraa miti dhiirri bare haadha manaa kan ba'u innaa kanaafuu jechuudha kanaati manaa isaa jettu malee kan ijoollee kan hin dhagahu waan ta'eef baay'ee miidhaman jechuudha innaa obboleettiin tun jechuudha kaatee jechuudha karaa Addis Ababaatti baaddee jechuudha Addis Ababa kanatti Addis Ababa ingidii jechuudha nuuroon baay'ee ulfaata warra qabuu miti warra waa dhabee miti warra qaburrattu jechuudha baay'ee ulfaata amma Addis Ababa miti gaxarii keessattuu nuuroon baay'ee ulfaata jechuudha wallaahi rabbi namaa laaffisu malee baay'ee ulfaata haa ta'uyyuu malee jechuudha nuuroon baay'ee waan itti ulfaateef jechuudha ishiin tuni ammaaraachi gootee kan fudhatte jechuudha seetinaa daarii jechuuyyuu nama jibbisiisa jechuudha garuu ammaaraachi gootee kan ishiif hojii baay'ee hojjetuu danda'an jechuudha maaliif barumsa wajjiniin Addis Ababa keessa immoo jechuudha guyyaallee hojjetanii halkan baratuu danda'u jechuudha guyyaa hojjetaa oolanii halkan baratuu danda'an ishiinillee innillee jechuudha osoo kana ammaaraachi gootee baay'ee bareedaa ture ishiin garuu isa barsiiste jechuudha ofiishiitti seetinaa daarinatiidhaan buluu maraxxee jechuudha obboleessa ishii kana akka barbaaddetti barsiisuudhaaf jechuudha kun immoo jechuudha boodara deemee hiyooti ishii balleessutti dhufee jechuudha obboleessi keenya sana jechuudha akkanuma osoo jettu jechuudha hanga inni jechuudha kolleejjii gahutti jechuudha barumsa isaa barsiiste geeruu jechuudha dubara deemte jechuudha dhukkuba eedisiitiin qabamte jechuudha maaliif obboleessi ishii tana malee hin qabu wal malee isaan umaan qabanii jechuudha haati isaanii irraa duute abbaan isaanii isaan hin fedhu jechuudha hin barbaadun laal abbaan isaanii isaan hin barbaadu kanaafuyyuu jechuudha wal malee hin qaban kanaafuyyuu obboleettiin isaatuun jechuudha biraa talayya'uudhaaf jechuudha maaliif dhukkubni eedisii yoo guddate jechuudha waggaa 7 sanuu yoo nyaata sirriitti qabaatanii jechuudha yaada tokko malee qoricha seeraa fudhatanii injiraa miti yaaddoo takka malee yoo jiraatan akkas jedhan garuu biyyatti jechuudhaan hin beeku namni akkas jedhe haasaa jechuudha wallaahi baay'ee ulfaata baay'ee tokko jechuudha obboleettiin isaatuun jechuudha obboleessa ofiitiin adda bahuufi jechuudha maaliif sababa jechuudha attasaasabii xiqqoo ishee attasaasabiin ishii fudhatte yookiin yaadni ishii fudhatte kuni yaada hin taanedha jechuudha maaliif
osoo jechuudha hojii irratti kan hundaa'e ishiinis hojjettee innis hojjete jechuudha. Barumsa yoo ta'e lamaanidhaanuu halkan baratuu danda'an jechuudha. Rakkin hin jiru. Osoo san murteessitee bareedaa ture jechuudha. Garuu ishiin waan hin taane yaada hin taane keessa galte jechuudha. Lubbuu ishiitillee balleessite jechuudha. Kanaafuu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya yaada akkanaa kanarraa jechuudha of eeggadhaa hin isiniin jedha. Maaliif waan hin taane jechuudha. Wanta boru jechuudha lubbuu keessaan isin dhabsiisu. Dammoo deebi'ee jechuudha rabbiin birattillee wanta rabbiin hin jaalanne jechuudha. Wanta ol fudhatama hin qabne tokko jechuudha. Hojjetuun baay'ee barbaachisaa miti jechuudha. Rabbii haa laaffisu malee wallaahi baay'ee ulfaatan isiniin jaa hordoftoota kiyya. Yaada akkana keessa hin wallaahi bakka hin jiraa miti maallaqa keessa illee jechuudha namatti hin kennina. Maallaqa keessa illee deebisee namatti hin kennaa jechuudha wallaahi. Asumaan dammoo itti aansee jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya gorsinaan isiniif qabu jechuudha. Maallaqa keessa namatti hin kennina. Maallaqa keessa namatti hin kennina jechuudha. Maallaqa keessa wallaahi jechuudha. Harkuma keetiin namaaf kennite jechuudha. Harkuma keetiin xalaata bitattaa jechuudha. Harkuma keetiin mataa keetillee of dhukkubsitaa jechuudha. Maali harkuma kee kanaan kennite jechuudha. Yoo ati hin kennin namni sirraa fuudhu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu maallaqa keessan eenyuyyuu amantanii jechuudha hin kennina. Gizee ammaa kana jechuudha. Haati fi abbaa ofiitiyyuu amanuun baay'ee ulfaatee jira jechuudha. Baay'ee ulfaatee jira jechuudha. Haati ilmoo saamti. Bakka abbaan ilmoo saama jechuudha. Gizee ammaa kana keessatti isin dammoo jechuudha biyya ormaa kana keessatti dhiiga keessan daffistanii jechuudha. Rakkattanii jechuudha. Ija ormaa laaltanii jechuudha. Halkanii guyyaa dhaabbattanii duddi keessan isin dhukkubee lafa harabaa kana jechuudha fiddigdanii dhiqxanii jechuudha. Sarjeedeen isaanii osoo hin hafin jechuudha. Duddi keessan itti sincitee dhiigni keessan itti sin dhaabbatee jechuudha. Boru yoo hiraftii itti fudhatin boru yoo boqonnaa isiniif hin kennine ta'e boru waan irra ejjettan yoo hin qabaatin jechuudha. Kuni ifaajee kan ta'a jechuudha. Humna keessan bilaashatti fixxanii jechuudha. Dammoo deebitanii jechuudha sammuutu isinii hiikkataa jechuudha. Sammuutu isinii hiikkata. Kanaafuyyuu waanuma kana hundarraa fagaachuudhaaf ganzaba keessa yoo namatti kennu dhiistayyoo. Warri buukii qabdan buukii keessa irratti galfadhaa. Warri buukii hin qabaatin immoo obbiruma kaayadhaa abboo maali? Awwaalatti kaayadhaa eessatti argan? Intalli takka amma jechuudha hiriyaallee miti nuti garuu fira jechuudha. Firatiyyaa jechuudha. Waggaa sadiif suudii keessa jirti jechuudha. Waggaa sadiif maallaqa ishii biyyatti hin ergine waggaa sadiif jechuudha. Kasan duraa manaan bitatte jechuudha. Waggaa sadiif garuu haga ammaatitti jechuudha hin gala jetti garuu haga ammaatitti hin galee jechuudha. Maallaqa ishii harkaa qabdi. Wallaahi harkaa qabdi. Kaayatte jechuudha. Kaayadhaa maallaqa keessan. Harabaan illee maallaqa qabnan jedhinaan awwaaladhaati kaayadhaa uffata keessan keessa xutmaasa jaharma keessan jechuudha. Baqeessaati muraati keessa kaayadhaa maallaqa keessan. Namni achi keessa isin jalaa barbaadee arguun jiru. Hindii bakka awwaalattan hin dhabdanii jechuudha. Bakka kaayattan hin dhabdan. Awwaaladhaa ganzaba keessan namatti hin kennina. Dhugaan isin hin jedha jechuudha. Yoo harkaa qabdan kan eenyumatu isin jaalata laala. Namni hundi isin jaalata jechuudha. Gaafa harkaa dhabdan dammoo hiriyaan keessan, haati keessan, abbaan keessan namni isin jaalatu hin jiru. Joortuu tana siin jedhan laal jechuudha. Duraan isaan bira gizee jirtu kabarii kibiji yookiin bakka ulfina wayii qabda. Har'a garuu ulfina hin qabdu. Osoo isaan biratti deebite joortee dhufte maannoo gootee dhufte siin jedhan. Kanaafiyyuu waan qabdan kaayadhaa jechuudha. Dhiirallee hin nyaatu. Dammoo jechuudha dhiirallee abbaa manaa keessatti maal jettanii jechuudha dhiirallee nyaachisina. Isaan maallaqa keessaniin dubartii biraa fuudhan maallaqa keessanii bashannananii jechuudha. Hin kennina maallaqa keessan gawwaa taatan isin hanga yoo mititti gawwoomtan silaa ima nutti himanii nu gorsanii hanguma yoo mititti gawwoomtan qoy hanga yoo mititti maallaqa keessan yoo harkaa qabaattan deemee gara barbaade adeemu kabira ka barbaadan heerumuu dandeessan. Hindee garuu yoo maallaqa keessan kennitan jechuudha hidhamtanii sammuu keessan hin dhabinaa. Bakka hin taanetti hin argaminaa wallaahi. Bakka guddaatti argama. Maali? Gizmu hunda gawwoomtu gizmu hunda shawwadamtanii namni gizee takka shawwadama gizee lama. Gizee lamaan maaliif shawwadama? Gizee takka yoo shawwadaman kalaas yaane irraa baratuu qabna. Hindee irraa baratuu qabdan. Dammoo jechuudha maal jedhan beektanii? Gawwaan jechuudha. Gawwaanii hiriyaa ofiitirraa yoo arge hin baruu
hanga mataa isaatiin itti baduutti malee kana maaltu si gube jennaan ibidda kana maaltu si gube jennaan ibidda kana argitee kanatti maal deebiteessanii jechuudha. Innaa kanaafuyyuu eeggadhaa jechuudha. Sirriitti eeggadhaan hin kennina. Dhiirallee taana hojjetee isinaa bulchu maal isintu bulcha? Nu'u miti kan bulchu jechuudha. Waa godhaa biyya keessa lafa bitadhaa kaayadhaa mana bitadhaatti kaayadhaa gizee galtan gurgurattanii waan barbaadan gochuu dandeessan. Innaa kanaafuyyuu jechuudha yoo nama isinii bitu argattan maqaa keessaniin jechuudha sanuu yoo nama isinii bitu argattan jechuudha. Namni gizee ammaa kana hin amanamu waan ta'eef maqaa ofiitiin bitatanii hin beeknu jechuu danda'an. Kanaafuu nama maqaa keessaniin isinii bitu yoo argattan lafa bitadhaa kaayadhaa yookiin maallaqa teessan bira kaayadhaa. Minzaariin dabalaa deema jechuudha. Maaliif nyaatamurra san isinii wayya waan ta'eef haqa keessan harkaa qabdu. Kanaafuu jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota sirriitti of eeggadhaa. Isiniin jedhaa bilxii ta'aa hin gawwoommatinaa jechuudha. Hin gawwoommatinaa wal jalatti ilaalatii baraa. Sila baruma baraa shamarree of ajjeestee birrii nyaatamtee jedhu biyya Beeruutii kana keessatti shamara meeqa abbuu akkas jedhanii haasa'an. Shamara meeqa beekishoo fa'aa beekishoo jechuudha hin beektan ijoolleen Oromoodha. Beekishoo jechuun intala Masarat jedhamtu takka illee maallaqa kennitee akkasitti duute jedhan. Abboo ijoollee meeqa maali kan maxxansaa turan? Ijoollee meeqa? Maali nuti gizmu hunda boonya? Nuti gizmu hunda boonya? Mee dhiira shamarri birrii na nyaatti jedhee ol bahee boo'u argitanii beektanii takkallee ofan ajjeessa jettee boochi gizee tokko jechuudha. Shamarummaan gizee hunda boochu kun maalidhan jedhee baran hindee dhiira ol bahee shamarri birrii na nyaatte jedhee boo'u jiraamee fidaas jiru jechuudha. Nuti akkanumatti gawwoommanna no of baraa malee of baraani hindee hanga yoomititti gawwoommanna nuti.